mana obboleessa koo Muhammed dhaqee deematti yoo seerri sii murame yoo badiin keessi argame mana Muhammed irraa maaltu rakkisisi dhaggeeffadhu mana Muhammed irraa rakkoo maalii qabdaati haqqiin keessi imaanaan atarraffamtee tambeetta akka si arrabse ifaan ifatti nama irratti nama dhibba saddeet irratti si arrabse mana Muhammed dhaqee himatti mana Muhammed dhaquun kee haqa kee dhossu dhageesse kalimatu sii waan ta'eef kalimatu sii bari na arrabse akkana jedhee namni hidhe mubaarak jettee himattee dhagaa jeeffattee no sin arrabsini. Okay. Jara miti kan dhiifama gaafachuu kan seerri dubbatamnaan kan dhiifama gaafachuuf yaada qabu jira miti. Hubachuu qabdu dhaggeeffadhu barakoo koo ina hubachiisa mubee na hubachiisa koi. Nuyi barmiidhamaan. Dhaggeeffadhu saaliyaa. Okay saaka. Amma angaaffii gaafadheera isiidha moo isintu dhufeen jedhe. Jaratu dhufani. Manguddootuyyuu wal dhabdii ummata Oromootii fi ummata hawaasa Jimmaatii fi isii gidduu jiru hin furraa jedhanii dhufani. Waa'ee manaa immoo kan jettu manni inni guddaan haqni kan kee mul'achuudha. Eessattuu haa ta'u jarri simanii jiru. Dheengadda sababa manaatii fi kan wanti kun nuurii intinaa godhe miyuut godhe. Manni immoo kan isin beektanu mana asliiti. Manni aslii mana hundaati. Yoo isa dhugumaa ta'ee jedhe deebi'ees immoo manni ituma kan eenyuyyuu bira ta'ee jedheeti maamala siitti hin ta'in dhugaa jiru argachuu dhugaa keenya argachuudha inni guddaan kana guutummaan guutuutti fudhadhaa deebi'ees immoo isa jaarsummaa noo maal jettanu itu haqa qabnu akka haqa dhabnu hin godhinaa yaa jara keenya haqa ituu qabnu akka nu haqa dhabnu hin godhinaa. Waan miidhamtan illee dhuftanii jaarsatti himattanii jaarsi gaafa isinitti muree isiniif muree jedhe onneen keessan tarii boqochuu danda'a waan ta'eef. Kanaafuyyuu waa'ee of kabachiisuu maal kabachiisuu osoo hin taane nuti Oromoodha. Oromoo kutaa 11 irraa wanti adda nu godhu tokko ittiin hin jiru. Dheengaddas sababa kanaafiyyuu wanti kun hundi sadarkaa kana ga'e. Mana keenya mana sana mana maalii jechuun namni miira keessa galu. Miira keessa jiru dhimma biyyaatiin namni gaafa namatti dhufu maaliif kana jedhe jechuun hin barbaachisu. Amma immoo wanti hundinuu gadi fageenyaan hubachuu danda'uu qabna yaa jara keenya. Kanaafuyyuu kana akka kanatti hubadhaa inni guddaa waa'ee manaa osoo hin taane eenyutu dhugaa kan keenya dubbatee keessa keenya dubbatee gara keenya qoyaa fixuu isaati. Uummanni maanguddoon kun kan dhufe kun walakkaadhaa. Kalian ngada lagi sayus. Kalian ngada lagi. Hiddimminaa fi mubedara sana hiddimminaa fi soba Senjuni antara argee awal itti Argee sobun jedhin ilaali jaarsi walitti qabame hin soban jedhamu dhaggeeffatu. No. Kan dhufe ummata si komandooti jaarsi walitti qabame hin soban jedhamu si galee. Injadamu badii qabna badii keenya dhaggeeffadhu badii qabna badii keenya ilaali dhaggeeffadhu nutti badee jira akka ummata Jimmaatti yes nutti badee jira nuti hin badneeyyu kan badee garaan waan qabdan hin badne jecha dhaggeeffadhu kan badee ummata Jimmaa achittiyyu abbaa keenya kan qabrii keessa jiru jechaadha. Abbaa keenya duwwaa odoo ta'in abbaa muslimaa addunyaatti badee jechaadha. Garuu namni tokko jaarsummaa yoo ergatee jedheen gadda hundi keenya iyyuu immooshin taane hin feenu hin barbaannu ittiin naasofne jennee jirra jechaadha. Nuti rakkinni keenya ammas ta'u Nasraa wajjin malee Harargee wajjin miti uummanni Harargee kanallee ibsachuudhaaf qooy dhaggeeffadhu kanallee ibsachuudhaaf iddoo haqaa deemuu qabna nuti uummata Oromoo kutaa 11 keessa wanta itti adda baanuu qabnu yaa miidhamne jirra miidhame keenya immoo ijoollee keenya akka jarri sirreessanii haasa'anitti haasaa afaan kaanii sirriitti akka jarri dubbatanitti godhanii dhaqanii haqa ofii fudhachuu barbaachisa jechaadha. Sana achitti gabu ummata Oromoo keessa addan baanu ummata siikoo maandoo immoo nurratti ergamee jaarsummaadhaa dhufe hin xinneessinu jechuudha. Siigalee kana jechaan haasaan dubbii ilaalladha. Asilii ta'e okay jenneerra haa ta'u jenneerra. Garuu isa Nasraanii firamteetti gaabbiteetti abbaa keenya jedhaatti jettanuu soba dhaggeeffadhu saalii alaa dhaggeeffadhu anifati waliin gadhu bar anifati amma yeroo baay'ee wallallaa waliin gadhu garuu isiin giroosiiti ilaali giroosiiti
isiin feetu abbaa koo jettu feetu eessuma koo jettu ilaali dura seerri saaliyaa miyuutii godhi dhaggeeffadhu immooshinii ilaali kanaaf ibar dubartiin kanaaf jaarsummaatti hin galtu jedhame ilaali namni ana caalaa aaree waa dubbatu hin jiru jechuudha namni ana caalaa waa balleessu hin jiru garuu jaarsa jechuun kabajaa qaba jechaadha. Si galee akkammoo uummanni si komaandoo dubbii itti ilaalu hin beekna nuti hundinuu. Si galee gaafa namni haqa keenya nurratti dabarse achirratti dubbanna. Nasraadhaaf dhiifama namni godhu hin jiru hin goonuuf isiin nutti hin buune nama qabrii jirutti buute isatu dhiifama godhaaf. Si galee nama qabrii jirutti buute garuu Oromoodhaan waliin dhabnu adabaan Oromoodhaan haasofna seera Oromoo eeggatu waan feenu gaafanna. Mana asliitti immoo yoo ta'e dhaggeeffadhu aslii biratti yoo ta'e jaarsummaa aslii biratti ta'u rakkoon hin jiru hin fudhanna yoo nuuf hin ta'in gaafa sana cabsinee deemna jechaadha aslii biratti. Kan mana asliitti ta'u ishii jennee irra bara. Bakka akkana jechaadha dubbii hin qabu gara keenya wiinota alfiftaadha. Namumti keenya ijoollumti jimmaa maanguddoonni Awustiraaliyaa Kaanadaa keessa jiraachuu malee yookiin biyya keessa ta'anii inni Tokiyoo qabaatan nu taajjabu abbootiin keenya jechuudha. Anneen gadda dhugaa rabbii dubbachuudhaaf mana saadiqee hin feenu sisin jettan. As deebitanii maafa muuzii keessan natti addeeffattu jedheen sodaadde callisee malee mana saadiqee kan jedhe anuma mana keetta ta'u jennaan wallaahi laaziim no anaan nageenya hin qabnu anuu himataadha. Kana baji far male mana saadiqee ta'u hin jedhe mana saadiqeetti saadiqeen afaan na qaba saadiqeen afaan nan qabu ana kanaasaatu ana ajeessanii kanaasaatu ana waan ta'eef haqa kiyya naasaadha saadiqeen afaan nan qabu maanguddummaa hin feenu waan jedhamu yeroo jalqabaatiif an nagaa jira an ofii kooti jaran nama walajjeese wayii naannoo keessan hin jiru maatiin jalaa du'e guyyaa tokko nam dhaqe no jedha ageessanii no jechuun mala gaafa dura jaarsinuu fiigee dhaqee nu waraaramaan jedhu dhaqee taaziyaa waliin taa'ee maal jedhee wal baree yoo waliin bennes waliin taa'ee gaddee kee galeeti deebi'ee immoo dhufee suutaan maal wayyagaa jala keenya rabbitu fide isattis rabbitu fide keenya dhagaa turre sini galee malee an maanguddoo ari'atamu akka nama ulaa namaarra dhufee jennaan barrii nam ofiirraa sareenuu mana ofiitti nama nyaatu sajalan sana ta'e ulaa namaatti manni dhufeeme kun mana mubaarak musammaa qofaa miti mana keessan hundaati mana Oromoo hundaati kana isinis hin beektu. Sini galee manni kun mana waan ofiiti mana saaliyaati tu mana keentaan waliin galtu banatte si galee mana nama hundaati malee an jimmaan bakka hin buune yeroo hin dubbadhus jimmaan bakka bu'ee miti ummata bakka bu'ee miti jedhaan dubbadhe sini galee eengaddas cubbuun ajaadha saadiqeen mana kottaa ta'u hin jenne hin qaqqabu jennaan hin qaqqabda dhimma ummataati nageenya buusuudhaan hin qaqqabda sa'aatii meeqattu jidhaa baata jedheen dirqamarra kaa'e cubbuu gogaa kana hiitamaa ture mana isaatti ta'uu maal jedhame amma onkee ana jedhe maaluma akkana jedhi jettu kunoo waliin nageenyu kanaa jedhee afaan koo warra kaadde guyyaa haqaa tokko baasee dubbadhaa ija nasraa laaltaniin maanguddoon laalina ija nasraa laaltaniin harargeen laalina ija nasraa laaltaniin nama biraa laalina itti balleessi nasraa harargee wajjin waliin lolle ammas dubbii kana namatti bidadhaa isaanii isaanii. Saaliyaa arga dhuftee nama bakka na bu'aa naaf dubbachuu danda'a jettu mee nama kennan dhu'ati. Tokkosi sadaffaan maammeedha. Yookaan maammee yookaan beekaa yookaan si isaaq. Mubaarik garaa laafa. Mubaarik waan kana yoo jaarsummaa jara wajjin nufuu ta'e malee abadan hin ta'u. Yaa jara keenya anuumaan guddummaan naqu anuu himataadha himannaa lafa naqan. Anuu himataadha sa'atii kana. Isa koo gaafa sana mucaa si'uun saaliyaan si hubataan jirtu bar Mubaarak saaliyaan jaarsa kan fudhannu bakka keenya bu'ee kan naqee nu dubbatu eenyudha fudhachuuf dhiisuu kositti murtaa beekaa inni guddaan jaarsa fudhachuudha. Egaa maanguddoo nama sadii maqaasinii dha'uu yoo sinii ta'e maanguddoo nama sadii maqaasinii dha'uu. Beekaan keessa jiraachuu qaba mubee. Salaamu alaikum. Miyuutu godhadhu. Maka jaziiraa lama. Eewwa. Tokkummaa humnaa barbaannee bakka jiru yookiin nabaanii shaafi jala kana ergina ijoolleen haasaas beetti dhageessettisi. As keessatti namoota haasa'uu beekanu namoota
bakka dubbiin jirtu bebbeekanoo anis akka nama dhuunfaa tokkootti an himataa an dhuunfaa kootiin miidhameen jira waan ta'eef an akka isa akka kootti Muhammad Aljazeeraa tokkummaa humnaa kan biraa eenyuun jette beekaa aywa yaa sadan jara sadan kana ergina ijoollee adaraa sinin kadhadhe walin salphinu walin fokkisinu egaa jarri walin haasaanii akka jarjaran nungoona naaf isa kan hawada wallee kaardii baafne walin haasaanii dhaqanu isaa walin mube salaamu alaikum jarranaa kennaame alaikum salaam jarranaa kennu gatanii galatoomaati an dura wanta jedhu dhimma kana itti seenuun duratti manguddummaa asirratti nama nuu ta'u nu lakkoowwachuu otoo hin taane jarri manguddoon sun dhihaatanii asirratti yaada walii qoonnee kaane eega wal amansiifnee kaane akka itti dubbatamu hunda isaa walii galamee mana ofii keessatti eeganaa raqamee dubbatamuu qaba jaartummichi tokko fa'aa jechuudha. Kan nageenya. Malee akkuma kanaan bakkeetti bakka jarri jiretti dubbatamee fakkeenyaaf waliin galle nama bakka hin buufanne fakkeenyaaf akka Oromootti wal gahaa akka Jimmaatti waliin dubbadhaa ka'aati keessa nama ergadhaa. Jarri sun dhiyaatanii asirratti uummataa wajjin waliin dubbatan takkaa keessoodhaan waliin dubbadhaa fixadhaa ka'aati. Uummanni amma beekaan as hin jiru. Maammeen didee bahe. Bifa mana ko doon sa malado. Yon afsi wala keenya wala kenyas beekan kenyas hundiru era kaba tartiba kaba matulu. Tari anaaf tari mamala jajirana tori sumala mal tori sumal garu dubbachu beeka jene tari jara kan ansira kawo miti. Sirra kaaye jara kan sirra bunanyo. Namni dibbi sadde tajjala jiru jolle jimma yoo taatan nama dhibba saddeet akkasii wanta nun beeka. Kanaa jennaan mee Muhammad Aljazeeraa tokkummaa humnaatiifi beekaa yoo deemanii dubbatanii haqa abbaa keenyarraa dubbatanii murtaa'e fudhatanii hin galu jennee itti amanna horii jettan torba naa barreessaa. Almaadhaan deemna qaba. Mube inni naaf taala dubbichi kee beektaa jarri suni nama nuu ta'uudha. Nu hundaaf ta'an jarri. Immoo yoo jarri dhaggeeffadhaa qaba. Anaaramanii aboonan irraa yoo galatis ishoodha malee amma hin araaramina jechuun hin galmeessan waan jaarsi murteesse xumura. Akka jechuun miti amma jarri kun amananii jaarsummaa kana hin naqaaranii isinii naqaniidha dubbichi. Amma uummanni ishee jedha mootii galuu jarri kun itti amananii isinii naqanii. Nuuri dhaggeeffadhu. Isa nuuri dhaggeeffadhu. Namni kamuyyuu hawaasaa ol hin jiru. Nutu kennate. Nutu jaallate. Jarri kun didan taanaani rakkoon qabu. Waa amma isaa kiyya dhaggeeffadhu waan tokko jira isaa gilaa. Inni kan biraa karaa qajeelchu waan tokko amma fakkeenyaa gaafa sana taatee gaafa sana anatu gaafii gaafate anatu keessa jira. Yoo ibsuu fi maaltu mudate gaafa sana jedhanii kan nama aman ta'e waan gaafa sana mudate an ibsuu nan danda'a fakkeenyaa. Sana boodarra aniif Mubaarik amma keessan dhabamnu. Sababni isaa nuundaa'um waan taate gaafa sana ta'e tokko keessaa ana kan gaafii gaafate. Maaliif gaafatti jedhamu taateen kun akkamitti ka'e jedhamuun hin oolu. Kana waan ta'e hunda isaa an dubbadhee jennaan sana booda jaarsi kun walii galee achiis sana boodas immoo maaltu ta'e. Erga taateen kun uumame badii akkamiitu hojjetame namni sooshaal miidiyaa irra jiru hundi isaa hin beeka. Nutis viidiyoowwan adda addaa waraabbanne lafaa qabna. Kanaafuu sana irratti hirkannee garuu immoo akka dubbiitti akka jaarsaatti tokkummaan humnaa Aljazeeraan dubbii bilchaataa dubbachuudhaan anittan amanaa namoonni hedduunis itti amanuu danda'u. Beekaas ta'ee tariitii inni biyya Ameerikaa keessa jira sa'aatii argachuu dhiisuu danda'a. Yoo isaaf hin mijanne nama bakka isaa buufna malee nam jarri nuyi olii miti isiniin jechuu barbaadetanii ture. Isaa ilaali. Dhugaa keetti anis oi bitadheen kaa waan ofii qoyda bitadheen kaan. Amma asirratti isaa jarri kun ajjala taa'anii ijoollee jarri kun fakkeenyaaf beekaan dhaggeeffataa deemi yeroo manguddoon ofii dubbatanu. Ammasis maammee dhufee ergataa ture maaliif jallananii as jalaa deemanii.
yoo nuti walii gallee dura kaane malee nam tokko aarsinee ofii keenya attamannee yoo fudhannee booda nu humtinuu gargar facaanee jechuudha hamma walitti deebi'uu keenya mala waan ta'eef dura keessoodhaan walii galtee uummannee kaanee jiratan amansiifannee warra hamma akka Muhammad Aljaziiraa kana wajjin walitti finnee uummata keenya amansiifannee kaanee ituuman guddummaatti achi deemnee Nuuri akka yaada Nuuri jarri kun ilaali Muhammad Aljaziiraatti si erganneerra ati dhaqiitii qoy waan ofii qoy Muhammad Aljaziiraa caalaa beekta taanaan